Komishiniin farra malaammaltummaa Oromiyaa Daarekteerota dursitoota garee fi ogeessota deeggarsaa hordoffiif dhimmoota naamusaa fi farra malaammaltummaa irratti leenjii dandeettii raawwachiisummaa cimsu kennuu eegale. Leenjiin kunis guyyaa 3 kan itti fufu yoo ta'u, mata dureewwan kan akka gahee safuun Oromoo malaammaltummaa ittisuu keessatti qabu, seerota yakka malaammaltummaa irratti, malaammaltummaa mana hojii mootummaa fi miti mootummaa keessatti calaqqisan, qo'annoo hojmaataa wal qabatee kan jiranii fi kanneen biroo irratti leenjiin kennamuun kallattiin gara fuulduraas ni kaa'ama jedhame. Waltajjicha irratti haasawaa baniinsaa kan taasisan Komishinera Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Abdallaa Ogatee, hojiin Komishinii Farra Malaammaltummaa inni guddaan malaammaltummaan otoo hin raawwatiin dursanii ittisuudha jedhan. Manni hojii mootummaa fi miti mootummaa akka malaammaltummaa hin qabaanneef hojmaata badaa dhabamsiisuuf kaayyeffatee leenjii kennamaa jirudhas jedhaniiru. Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa ergamni guddaan isaa yakki malaammaltummaadhaa akka hin uumamne dursinee ittisu, manneen hojii keessatti kan hojjennu, hawaasa keessatti naamusa gaarii bacuudhaaf hojii hojjennu karaa lamaanii. Hojii guddaa kana wanni xiyyeeffannaan guddaan malaammaltummaa dursanii ittisuu irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabnuu fi malaammaltummaa erga raawwatame booda, erga badiin raawwatame, qabeenya qisaasamee hordofanii himachuu caalaa addunyaa irratti biyyoonni baay'een kan ittiin milkaa'an dursanii ittisuudhaan. Haala qabatamaa yeroo ammaa jiruun dinagdeen biyyaa dabalaa kan jiruu fi baajanni mootummaan labsus dabalaa jira. Hojiin kun immoo akka malaammaltummaa hin qabaanneef dursinee ittisuudha jedhani. Komii hawaasarraa ka'uun mootummaa fi hawaasni akka addaan hin fagaanneef warri as jirru kun hojjechuu akka dandeenyuu fi hanqinaalee raawwii keessatti jiran hambisuuf kan hojjennu ta'us qabnaa jedhaniiru. Wanti gurguddaan sirriitti irratti xiyyeeffannee deemnuuf hanqinaaleen gurguddaan amma mul'achaa jiran qorannaan illee adda ba'aa dhufan. Inni tokkoffaan tajaajila irratti malaammaltummaa raawwatamuudha. Malaammaltummaan naannoo kanatti raawwatamu xixiqqoo irraa ka'ee jechuudha. PT corruption inni jennu irraa ka'ee naannoo kanatti keessattuu tajaajila irratti guyyaa guyyaadhaan abbaa dhimmaa deddeebisuu, harka abbaa dhimmaa laaluu manneen hojii keessatti in mul'ata. Kun qorannaadhaan kan mirkanaa'e bal'inaan mul'ata. Isa kana sammuu namaa irratti hojjechuudhaan kan jijjiiruu dandeenyu hojmaata diriirsuu cinatti. Inni lammaffaan hojii grand corruptioniin akka hin uumamne sirriitti hojjennuudha. Naannoo kanatti manneen hojii baay'een baajata guddaa ramadamee fi caffeedhaan labsame piroojeektii gurguddaa biiliyeenaan kan socho'u warri geggeessu jira. Piroojeektiin yeroo hojii misoomaatiif hojjetamu inni jalqabaa hawaasni baay'ee gammadee ofitti fudhata. Hawaasni hin gaafata, misooma barbaada. Gaafa ramadamee fi hojiin sun hojjetamu baay'ee gammada, mootummaa eebbisaa, warra hojjetu simataa. Piroojeektiin sun garuu gaafa xumura isaa qulqullina barbaadamuun yeroo barbaadamu keessatti hin dhumin uummanni komii kaasaa jechuudha. Komiin uummataa ka'aa deemu mootummaaf uummata addaan fageessaa deemu. Hanni dhumni isaa sirna diigaa wanni jennuuf sababoota kanaaf. Piroojeektiiwwan naannoo keenyatti hojjetaman baay'een karaa qulqullina qabuuf yeroo barbaachisu keessatti risoorsii barbaachisuun kan xumuraman muuxannoo gurguddaa kan irraa fudhachuu dandeenyu hedduun isaa jiru. Akkasumas yeroo isaa osoo hin eeggatin qulqullinaan osoo hin xumuramin xumurameellee tajaajila barbaadamu osoo hin kennin hafee madda komii piroojeektoonni ta'an jiru. Kunniin qorannaadhaan kan sirriitti adda baafne jechuudha. Humni as jirru kun humna kana ittisuu dandeenyudha. Qooda fudhattoonni leenjii kanarratti hirmaachaa jiranis jalqabbiin leenjii kanaa kan namatti toluu fi humna dandeettii raawwachiisummaa cimsuuf kan qophaa'edha jechuun leenjii fudhachaa jirru kanarraa hubannoo cimaa argachuun qabsoo farra malaammaltummaa finiinsuuf akka galtee tokkotti kan nu gargaarudha jechuun himaniiru. Kaayyoon leenjii humna dandeettii raawwachiisummaa cimsuudha waan guddaani. Kana keessatti immoo qaamni raayyaan farra malaammaltummaa kun hubannoo gahaa argatee hubannoo argateen immoo qabsoo farra malaammaltummaa finiinsuudhaaf akka galtee tokkotti nu gargaara leenjiin kun jedhee yaadaan akka kiyyatti.
amma ganama kanarraa waan jalqabne jirra safuu fi aadaa uummata keenyaatti haa deebinu mata duree jedhu gubbaarratti waan bal'aa ka'aa ture. Malaammaltummaa yookaaniin malaanattummaa waan jedhu sun aadaa malee akka ta'e. Koomishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa Oromiyaa ogeessota hooggantoota sadarkaan jiran dhimma naamusaa irratti yeroo yeroon dandeettii isaanii akka cimsisan akkasumas sirna ittisa farra malaammaltummaa wajjin wal qabate haala teekinooloojii yeroo ammaa ittisa malaammaltummaa wajjin wal qabatuu fi sirna safuu duudhaa uummata Oromoo malaammaltummaa ittisuu keessatti gaheen inni qabu maal akka ta'e leenjii yeroo isaa eeggate leenjii wayitawaa leenjii ittisa malaammaltummaa keessatti gahee isaa taphachuu danda'u nu jalqabsiisee jira. Ka'umsarraa haalli kenniinsa leenjichaa baay'ee bareedaa fi egaa ammarratti yeroo laallu bu'aan isaallee gaarii akka ta'e akka tilmaamtu kan si dandeessisu ta'uu isaati jechuudha.